Bulchiinsa magaalaa Finfinneetti biiroon hojii intarpiraayiziif misooma industirii hojiiwwan bara baajataa 2015 gama carraa hojii uumuutiin hojjetamaa turee fi hojii uumtoota jajjabeessuu walqabatee hojjetame gamaggameera. Bara baajatichaattis damee tajaajilaatiin carraan hojii bal'aan uumamuu biirichi beeksiseera. Carraa hojii 29 ta'u damee industiriin 5.12 immoo hojii damee qonna magaalaatiin uumamuu waltajjii gamaggamaa kanarratti gabaasa dhiyaaterraa hubachuun danda'ameera. Gama carraa hojii fayyadamummaa haqa qabeessa ta'e uumuutii fi gabaasni sobaa rakkoo guddaa bara kana mudate ta'uu kantiibaa itti aanaa hoogganaan biiroo hojii intarpiraayizii fi misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraa Rabbaa ibsaniiru. አድሎ ፍትሃዊነትን ማጓደል የአዲስ አበባ ወጣት walcaalchisuu haqummaa hir'isuun dargaggoota magaalaa Finfinnee hojii dhaboo ta'anii galmaa'aniif carraa hojii uumuu caalaa gabaasa sobaa gabaasuun akka rakkoo guddaa tokkootti bara kana nu muddateera. Hirmaattonni waltajjii gamaggamaa kanarratti argaman dhimmoota xiyyeeffannoo argachuu qaban irratti yaadaaf gaaffii qaban dhiyeessaniiru. የስራ አጥ ቁጥርን ለመቀነስ የኑሮ ውድነትን ለማረጋጋት lakkoofsa hojii barbaaddotaa hir'isuuf qaala'insa jireenyaa tasgabbeessuu fi akkasumas fayyadamummaa haqa qabeessa mirkaneessuuf dirqama humni namaa nu barbaachisa. Wanti galtee dhiheessuun wal qabatus osoo ilaalameen jedha. የብድር አሰጣጡ አናሳ ነው አሁን ካለው kenniinsi liqii hanqina qaba. Humna bittaa maallaqa wayita amma faana kan deemu miti. Kun xiyyeeffannoo keessa galfamee ilaalamuu qaba. Inni biroo bulchiinsi magaalaa carraa jiru adda baasee deeggarsa taasisuu qaba. Hoogganaan biiroo hojii intarpiraayiziif misooma industirii magaalaa Finfinnee obbo Jaanxiraa gaaffii hirmaattota biraa kaaniif deebii laataniiru. Keessattuu fayyadamummaa haqa qabeessa mirkaneessuu fi hanqina humna namaaf teekinooloojii jiru bara baajataa itti aanutti furuuf kan hojjetan ta'uu himaniiru. ከጸጋ ልየታ አኳያ gama carraa jiru adda baasuutiin carraa adda baasne jenneen dargaggoo hojii dhabaa galmeessinee yoo hojii hin qabsiifne wanti adda ba'e sun kan sobaattaa jechuudha. Bara baajataa 2016tti dhimma gabaasa sobaa fi malaamaltummaan wal qabatu irratti qabsoofnee hambisuutu nurraa eeggama. Inni biroo hojii keessatti humna namaatti aanee kan barbaachisu humna namaaf deeggarsa kan laatu misooma teekinooloojiiti. Gama kanaanis hojii bal'aatu nu eeggata. Bulchiinsa magaalichaatti gama carraa hojii babal'isuun hojiiwwan hojjetaman gaarii ta'anis baay'inni uummataa magaalichatti dabalaa adeemu carraa hojii uumuu keessatti hudhaa ta'uu kan himan immoo biirichatti itti gaafatamaa damee carraa hojii uumuu fi wabii nyaataa obbo Fissaa Xibabuuti. እየጨመረ ካለው የስራ አጥ ቁጥር ባህሪ ጋራ እየጨመረ የሚሄድ የስራ ዕድል ፈጠራ ካላየን amala baay'ina lakkoofsa hojii dhabaa dabalaa dhufe faana carraa hojii dabalaa adeemuu yoo hin ilaalle ta'e ni liqinfamna. Sababni isaa lakkoofsa hojii dhabdootaa saffisaan idaa jiraachuu fi hojii dhabdoonni kunneen immoo sadarkaa barnoota gadaanaa qabaachuu isaaniitiin dhibbeentaa 70-80 kan ta'an namoota kutaa 12 gadi baratanidha. Namoonni bakka hojii argatanii aadaa hojii cimaa dhabuutiin bu'aa hin galmeessifne qaama biroo eeganis ni jiru. Kunneen akka hudhaatti wantoota ilaalamanidha. Bara baajataa itti aanutti biirichi lammiilee 400 ta'aniif dameewwan garaagaraatiin carraa hojii uumuuf karoorfachuu ibsuun iddoowwan hojii mijataa taasisuu fi ijaarsa dandeettii cimsuun toora xiyyeeffannoo ta'uun yoo adda baafaman kutaalee bulchiinsa magaalichaa fi aanaalee bara baajataa 2015 raawwii hojii gaarii galmeessaniif badhaasa beekamtiin laatameera. Kutaan magaalaa Qirqoosis raawwii hojii fooyyee galmeessisuun sadarkaa 1ffaa argateera.